Ashama harka fuunee daawwattoota Isaaq Zeenuutu hundi keessan akkam jirtan nageenyi badhaadha. Allaachuu way jecha jedhutti fayyadame jechuudha. Jirtuu sana gara allaachuu wayitti fayyadamu jalqabaniitu jiru. Taammaan bayanis akkuma kana jedhamee ilaala dhaggeeffadha. No. Allaachuu! Warafii! Waraana! Warafii! Waraana! Warafii! Allaachuu! እኛም አለን አይዟችሁ እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እኔ ታማኝ በየነ እባላለሁ። የመጣሁት ከአሜሪካ ነው። እዛ ሆኜ አይደለም የምጮኸው። ከዚህ ነበልባል ሰራዊት ጋር ስቆም እኔ የሚሰማኝ አሁን ብርድ ሳይሆን ሙቀት ነው። አሁን የሚሰማኝ ጀግንነት ነው። እናንተን ይዘን እናንተ akkuma beekamu haala biyya keenya keessa ilaalchisuudhaan akkasumas odeeffannoowwan wayitaawwaadhaaf haarawaa akkasumas waraana biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiruu fi kufaatii bilxiginnaa ilaalchisee waan haaraa miidiyaa jala buunee akkasumas ammoo biyya keessa odeeffannoof qaqqabanneef isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti kan waliin turtanu abdii guddaa qabna. Oduun simbirtuu ni qabna. Oduun simbirtuu kuni Ega akkuma beekamu viidiyoon Dr. Abiy Ahmed gara waraanaatti kan deemu erga gadda mul'ateeti asi addunyaa irratti oduu mata duree taateetti argamtee jirti jechuudha. Viidiyoon sun gama lamaan ilaalama. Inni kan akkuma sagaleen helikoophtaraa jira akkuma beekamu jechuudha. Sagaleen helikoophtaraa inni reefuma dhufee helikoophtara keessaa bu'ee osoollee helikoophtarri hin dhaamin kan jiru jedhaati jiru. Kabira ammoo gammoojjii Eertiraatti deemee viidiyoo kana waraabamee akka waan lolalla jiruutti kan inni labse jechuudha. Dubbii keenya irratti waa lama hubachuu danda'uudha qabna. Yookaan dhugaa ta'uu qaba yookaan immoo soba ta'uus ni qaba jechuudha. Wannichi kuni wanti amma yoonaatti shakkiidhumaan dubbatame malee wanti irra gaame wayii hin jiru. Akka inni dubbatetti akka waan halkan gaddaa gaafa sana lolanii cibraa tokko qabatanidha kan inni dubbate. Halkan gaafa sanallee akka lola qabanuudha kan inni dubbate jechuudha. Lola kana dhugumaan adeemsifaniiru moo hin adeemsifamne kan jedhu shakkii guddaa keessa nama galcheeti jira jechuudha. Akkasumas kanneen akka aktivistoota Amaaraa kanneen akka Taammaany Bayyanee jechuudha. Artist Taammaany Bayyanee amma aktivistii Amaaraa kan ta'e jechuudha. Ahadistoota kan leellisu saba Amaaraa gidduu baranaa sana sagaleen isaa inni fi mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Agany Tashaagar yeroo dubbatan miidiyaa irratti ba'e ni jira jechuudha. Jarrillee Gondarii fi Goojjamiin adda baasanii yeroo garaagarummaa jiru dubbatanu miidiyaa sagaleen ba'e ni jira jechuudha. YouTube irratti illee fe'eetiin jira. Innis adda waraanaa deemuudhaaf bakka waraanaatti argamee kan inni dubbate jira jechuudha. Adaawwannu jechi inni itti fayyadamaa ture. Jechoonni inni itti fayyadamu amma fakkeenya erga Hacaaluun du'ee keessatti jirtuu maqaa jedhu kan eenyunuyyuutti yaadatu Haceedha jechuudha. Haceen jirtuu erga jalqabee akka sunnaa isaatti yeroo walga'iin tokko jiru yookaan waltajjiin adda addaa jiru namoonni bebbeekamoo saataanu namoonni waltajjii sana gaggeessanu jirtuudhaan kan isaan jalqabani. Amma garuu erga Haceen du'eeti erga Haceen shira mootummaa kanaatiin ajjeefameeti afaan Amaaraatiin muummichi ministeeraas barana yeroo bakka waraanaa sana deemee jedhu allaachuu way jecha jedhutti fayyadame jechuudha. Jirtuu sana gara allaachuu wayitti fayyadamu jalqabaniitu jiru. Taammaany Bayyanees akkuma kana jedhamee ilaala dhaggeeffadha. No. Allaachuu! Warafii! Waraana! Warafii! Waraana! Warafii! Allaachuu! እኛም አለን አይዟችሁ እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እኔ ታማኝ በየነ እባላለሁ። የመጣሁት ከአሜሪካ ነው። እዛ ሆኜ አይደለም የምጮኸው። ከዚህ ነበልባል ሰራዊት ጋር ስቆም እኔ የሚሰማኝ አሁን ብርድ ሳይሆን ሙቀት ነው። አሁን የሚሰማኝ ጀግንነት ነው። እናንተን ይዘን Egaan akkuma daawwattanii jirtanii jechamoonni inni itti fayyadamaa ture miira keessa seenuudhaan dubbii keenya irratti Taammaany Bayyanee nama aartiiti. Nama jaraaf aktiivistii ta'uu ni danda'a. Gochinni godhaa ture Ameerikaa keessa taa'ee uummatatti kana yookaan Itoophiyaatti kan akkasiin diigamtu ga'ee guddaa isaa kan taphataa ture. Warra faannoo bira dhaabbatee kan keessatti gama Wallaggaatiin jechuudha. Akka
ummanni Amaaraa ummata Oromoo sana laftee Wallaggaa sun keessanii jechuudhaan ummata kakaasee namoonni hedduun akka achirratti wareegamaniif akka buqqaa'an beekamaadha. Sana keessaa gahee guddaa kan qabu isa kanarra darbuudhaan amma gara adda waraanaa deemuudhaaf akkuma Dr. Abiy dhaqee suuraa achitti ka'ee jaruma jajjabeessee galuudhaaf malee waraana waraanuu jechuun leenjii yeroo dheeraa fudhataa akkasumas meeshaa dhukaasu qofa osoo hin taane malaan akkamitti akka diina wajjiniin wal lolamu barnoota hedduu jira waan ta'eef callisteetuma waan biyya kan keetiif miira keessa galtee adda waraanaan deemtee bakka waraanaa deemanu miti. Bakki waraanaa barnoota yeroo waggaa dheeraa barbaachisa, leenjii waggaa dheeraa barbaachisa waan ta'eef kun wanti jarritti fayyadamaa jiran propoogaandaadha. Propoogaandaa yeroo jennu akka dargaggoonni adda waraanaa hin deemne erga baraniitu anis nan zammata yookaan nan duula jechuudhaan ajandaa kana propoogaandaa kana eegalanii akka dargaggoonni Oromoo akka dargaggoonni Itoophiyaa sabaaf sablammii zammatanii yookaan duula kanatti galanii akka dhumanuudha propoogaandaan jarri jalqabanii jiru jechuudha. Yookaan shira biraa of keessaa qabaachuu danda'ama. Fakkeenyaaf loltoonni raayyaan ittisa biyyaa akkasumas loltoonni mootummaa kana hedduun isaanii harka TPLFin booji'amuu isaanii miidiyaalee adda addaa irratti sargaa jirtu, miidiyaa isaanii irratti sargaa jirtu. Yeroo isaan illee booji'amtoonni illee akkamitti akka waraana keessa seenanii fi waraana sana keessatti maaltu akka mudate yeroo isaan TV irratti ba'anii dubbatan argineeti jirra hundi keenya jechuudha. Ijoollee umriin isaanii waggaa 15 gadiitu baay'ata achi keessatti jechuudha. Maallaqaan waan tokko tokkoon gowwoomfamanii kaan ammoo haadhaaf abbaa hin qabanii karaarraa fuudhamaniitu kan isaan adda waraanaa geeffamaa turan jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaatii fi akkasumas wataaddarri jechuudha. Wataaddarri mootummaa kanaa hedduun isaanii harka TPLFin booji'amanii jiru. Kaan gara TPLF goranii TPLFif erga dhugaan galee jedhe kan isaan lolaa jirantu jiru. Kaan ammoo waraanni ijoolleen Oromoo jechuudha, poolisoonni Oromoo liyyuu hayiliin jechuudha. Humni addaa Oromiyaa hedduun isaanii dhugaan erga galtee fi keessaa ba'uudhaafis rakkataniitu gara wobootti makamanii woboo wajjin mootummaa kanatti duulaa jiru jechuudha. Kun kisaaraa guddaa keessa waan galchee fi akkasumas ammoo mootummaan addunyaa qabaa gurguddaa qabdee jiru dippiloomaasiiwwan adda addaa isarraa kutaniituyyuu imbaasiilee cuccufanii lammiilee isaaniillee akka isaan Itoophiyaa keessaa Finfinnee keessaa ba'anii eegalanu hatattamaan hedduu waamicha goggooteen lammiilee hedduu fudhattee jirti jechuudha addunyaan. Kanarra dabalatee torban darbee ji'a darbee kana keessa airportiin Booleen jechuudha kan Itoophiyaa lammiilee biyya alaa biyya isaaniitti galaa jiranuun kan guutamedha jechuudha. Sana keessa immoo Phiiphiin yookaan qondaaltonni mootummaa hedduun isaanii biyya osoo babbaanu kan qabamanis hedduutu jiru. Egaan amma odeeffannoo gara biraatti darbina. Odeeffannoonni gara biraa hidhamtoota siyaasaa amma Qaalitii keessatti hidhamanii jiran kanneen akka Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa namoonni hedduun jijjiru jechuudha. Achi keessatti nageenyummaan isaanii jechuudha haala yaaddessaa keessa jira. Haala yaaddessaa keessa jirra gizee jennu ragaa qabatamaan dheengadda erga ba'eetii as ammoo wanni adda addaa jira jechuudha. Naannoo sana keessa kan marsee jiru poolisoonni siviilii kan uffatan namoonni haaraan guyyaa guyyaadhaan naannoo sanatti akka jijjiiramaa jiranudha kan gabaafamaa jiru jechuudha. Nageenyummaan hidhamtoota siyaasa keenyaa yaaddoo guddaa keessa galeetti jira jechuudha. Mootummaan kun shira biraatti shiruu danda'a. Yeroo amma duulaaf baaneerra jedhu keessatti Finfinnee keessa qaama biraa seensisee Qaalitii irratti leellaa fudhachiisuu danda'a yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa kanarratti waan tokko geessuu danda'a waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo kaabaaf kibba bahaaf dhihaa Finfinnee keessa jiran akkasumas qeerroowwan uummanni Oromoo Finfinnee keessa jiran nageenyummaan hidhamtoota siyaasa keenyaa harka keenya waan ta'eef galgalaaf ganama isaan bira yaani kan keenya guutummaan guutuu achitti deebi'uu danda'uudha qaba. Eegumsi guddaan isaanirraa eegama. Eegumsi guddaan isaaniif godhamuu danda'uudha qaba. Sababni isaa sarkaa lagaa keessa jiru dubbachuu hin danda'an yoo ka'e jedhan ka'u yoo ciisi jedhan ciisu. Yeroo ammaa keessatti kan isaan ittiin hoogganamanuu kan isaan ittiin bulanuu halka alagaa keessa jiru waan ta'eef keessatti erga mootummaan Abiyyi gara duula waraanaa deemee kan biyya sana bulchaa jiru jechuudha. Sababa biraati waan ta'eef naatee tokkollee hin qabdu jechuudha Oromoodhaa fi diinota isaanii
isaaniiti waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti haalli nageenyummaa isaanii sodaa guddaa keessa waan nama galchee jiruu fi ummanni Oromoo hirriba rafuu hin qabu hidhamtoota siyaasaa ofii eeggachuu danda'uudha qaba deebi'ee ammoo duula amma Abiyyi gara waraanaatti deeme kanaan gowwoomfamuu hin qabnu waraanni isaa waan jalaa dhumeef ummanni akka gara waraanaatti seenuudhaaf propaganda kana fayyadama waan ta'eef egaa kana hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha egaa waan na daawwattaniif galatooma amma sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nutura warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a nagaatti